Ashamaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota caffee miidiyaa biyya keessaaf biyyaan ala argamtan akkasumas immoo miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kabajamtoonniif jaalatamtoonni miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan martu keessan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jecha egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa erga hundaa'ee amma waggaa 3 fixatee waggaa 4ffaasaa qabatee jira. Yaa ta'u malee yeroo ammaa kanatti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waggaa 3 keessatti guddinni isaatii fi madaallin itti jiru waldaalee 100 fi 6,000 keessa waldaalee waggaa 20 waggaa 30 lakkaan keessa tokkoffaa bahuun isaa ni beekama. Ammarree guyyaa gaafa 10 ji'a 4ffaa 2016 tilmaama fi akkasumas madaallii addaat irratti akkasumas gamtaa baankii oromiyaa irratti waggaa 3 keessatti waggaa 3 waggaadhaan lammaffaa sadaffaa ammas deebinee lammaffaa bahuu keenya ni beekama. Kallattiis isiniif tamsaasaa turre. Yaa ta'u malee karaa adda addaatiin geeba adda addaa argachuun keenya ni beekama. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ijaaramni isaa labsii 985 muraa 2009 jalatti hundaa'a. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa labsii kana keessatti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qofa osoo hin ta'in waldaaleedhaan walitti dhufaa waldaan haala mijeessaa sabni mana jireenyaatiif ni ijaarama irraas aggas wayim ijaarsa manneen jireenyaa waliitiif ni gurmaa'a jedha. Kanaaf labsii kana faana dhufne nus haala ijaarama seera qabeessa fi tanaan dura waan jiruun caalmaa isaati irratti ijaaramuun isaa ni beekama. Bulchiisnis ta'e mootummaan federaalatis gaafii keenya fi ijaarama keenya propozaala fi haala gaariidhaan ta'uu keenya hubatee bifa kanaan harka 3 mirkaneessisuun keenya fi chaappaa 3 mirkaneessisnee haala gaariidhaan itti jiraachuun keenya ni beekama. Yaa ta'u malee yeroo ammaa kanatti miseensota 15,400tiif kan nuuf ijaaru Amerikaan General Supply Chain kan jedhamu Amerikaan keessatti argaman Dr. Masfinin kan hoogganamu guyyaa gaafa 22 ji'a lammaffaa 2015 ijaarsa mana jireenyaa qofa osoo hin ta'in jiddugala gabaatii fi akkasumas galma waliigaleessaa haala ammayyaa ta'eetiin waldaa keenyaaf akka ijaaraniif bifa gaariidhaan profaayilii isaanii nu agarsiisuudhaan profaayilii isaanii dhiyeeffachuudhaan nutti fidachuudhaan haala kanaan waliigallee immoo walii mallatteessinee haala waliin hojjennuu fi isaanis mallatteessanii nus mallatteessinee galanii jiru. Kanumaan wal qabatee guyyaa gaafa 15 ji'a 4ffaa 2016 qaaman daasbooronni dhufanii haala gaariidhaan waliin akka haasofnee fi propozaalii keenya irratti hundaa'ee guyyaa gaafa 25 ji'a 1ffaa 2014 kabajamtuu kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanachitti kara ministeera misooma fi ijaarsa manneen federaalaatirraa bifa kanaan nuuf barraa'ee jira. Haala kanaatiin barraa'ee kanarratti hundoofnee yeroo ammaa kanatti haala ittiin adda baasiidhaan laftis adda baasiidhaan seera qabeessummaadhaan deemuutiin jira. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhimma mana jireenyaatiin wal qabate yeroo ammaa kanatti bifa gaariidhaan haalli shaggarsiitii fi haalli Finfinneen itti jirtu ni beekama. Waa'een daangaan jira, waa'een lafa keessoon jira. Kana hundaayyuu wal simsiisnee walitti fidannee waloodhaan tokko goosisannee itti deemnee jirra. Bifa gaariitti jirra. Galata Rabbii Waaqayyo haa galatoom. Isinis baga gammaddan gaariirra jirra. Hin dubbannu jenne. Hin dubbannu waa'ee mana jireenyaa bakka itti jirru ammas hin dubbannu. Deemsa, ijaarsa, nuyi waldaadha malee mootummaa miti. Akka mootummaa tokkootitti laaluudhaan, muddamaan, sardamaan warreen tanaan dura waldaa keenya cabsuudhaaf kara kallattii adda addaatiin kara mootummaatiin kara holola adda addaatiin shira adda addaa maruudhaan warreen tanaan dura bifa qormaata tanaan dura 2014 mana hidhaatitti nu gachisiisan waldaa kana diiguudhaaf haalan warri feesbuukii keenya yuutiivii keenya akka godhanii turan har'as kara OMN'tiin harka walitti hidhachuudhaan waldaa dargaggoota caffeedhaa kuffisuudhaaf waan keessaa ba'aniif ani duu araddaan hin margin jette harreen akkuma harreen ani duu araddaan hin margin jette san harroonni nyaatanii quufuu hoodidan irra gangalatu. Waan hin quufneef nyaachuu alalfachuu hoo dadhabde harreen waan nyaattu san irra gangalatti. Maaliif jennaan hin balleechiti. Amma quufuu ishii malee boru buluu ishii hin beektu waan ta'eef. Sanyiin ilaalcha warra harrootaa qabanii kun adabatanii warri taa'uu hin dandeenye kun kara baay'eedhaan
waldaa kana danquudhaaf dhaabuudhaaf yaalanii dadhabanirre yeroo ammaa kanatti garuu kara biraatiin deemanii OMN keessa nama qabanirratti hundaa'anii Ayyuu obbo Jawaar Mohammadin kan hundaa'e erga obbo Jawaar keessaa ba'anii hiree uummata Oromoo tokkummeessuu uummata Oromoo dargaggeessa Oromoo irratti hojjetee kan hin beekne OMN yeroo marasaa cabaatii uummata Oromoo irratti garaagarummaa uummata Oromoo irratti waan garaagarummaa dhuumu kamirsaat irratti waan hundaan sagalee mi'eeffatanii warri hantuuta boolla lama yoo nagaa kara Itoophiyaa yoo rakkoo kara biyya ormaatti warri faraxatuu bar warri utaaluu bar bargarii quufe akka isatti mijatee achi taa'ee afaan banu oduun ta'in keessa taa'ee silaa kan qabsaa'u qabu yaa ta'u malee nu akka mootummaatitti nu lakkaa'ee maqaa waldaa keenya dha'uudhaan barreeffamnii fi ibsi nurratti bayase loogoo waldaa kan hin taanen waldaan loogoo ka'umsaaf goone loogoo jijjiirame dambiittiin bulmaatatiin labsiidhaan loogoo jijjiirranne loogoo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kana ta'ee oduu jiru loogoo bifa jijjiiruudhaan loogoo keenya isa calqaba nurratti gaafii oduu maddi keenya nuuf ibse jedha paartii mootiyan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa siyaasa kamirraa uppilisa kana hin beeku jala muranii dhufanii kan nu gaafachuu qaban bilbilanii nu gaafachuu qaban oduma nu beekanu jaarmiyaa diinagdee Oromootis nyaachuudhaaf itti ka'ani kana miseensi keenyas miti miseensi qaamni mootummaas qaamni inni ilaallatu kamiyyuu akka laaltan akka hubattan I'm so sorry baay'ee gaddine OMN suura keeyya suura waggaa shanan har'aa ka'e walitti qindeessuudhaan waan nu laallanne walitti fiduudhaan waan hin taane waggaa afuriin dura kan dhaabbate waldaa dhaabbate jenna never waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa guyyaa gaafa 11 ji'a 2012 sartafaayir ta'an waggaa 3 keenya amma jechaan kijiba mana jireenyaa waliin isiniif kennina jedhee jedha never dambii ittiin bulmaataa keenya proposaalli keenya adeemsi keenya maal fakkaata kan jedhu raagaa qabatamaa oduu qabnu ofii dhugaa qabu otuu as jiranuu waan hin hojjanne biyya hambaa ta'anii akkamitti hojjetu otuu as jiranuu nu keessa oduu jiranuu nu biratti gaafa baay'isawee miseensi waldaa kanaa hundi keessan akka hubattan gaafa waldaan kun mirkanaa'u gaafa waldaan kun sartafaayir ta'ee ibsa baasnu OMN fi faanaa fi akkasumas Addis TV yaamne achi keessa waldaan maalidhaan wal qabata jedhe qabsoo of keessaa qabaa jedhe isin har'as qabsoo ulee finne qabsoo dhagaa finne qabsoo ibiddaa finne qabsoo diddaa finne nuyi finne jirra kara diinagdeetti ijaarre jennaan viidiyoo waraabaa naa ergaatis ni fannufa jedhe hin goonu jenne guyyaa sadaffaatti inaaffaa OBN irratti argan irratti OBN irratti inaaffaadhan bilbilee interviin isin godha kan jedhe irratti noo jennee waan ariineef guyyaa eeggate arrarratti nurratti barreeffama akkasii gabaasa akkasii nurratti barreessuun isa I'm sorry caffeen ka'ee jira caffee miidiyaan saatalaayitii irratti hin ba'a handargaggeewwaniiti handargaggeessa keenyatti hanqeerrooti kan saba Oromooti kan hambaa du'aa qeerroof qarreeti waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan hundeesse hambaa du'aa dhumaa qeerrooti hambaa qeerroof qarree dabtara surree keessa suuqatee iskibirittoo gurra jala naqatee harka walirra naqatee sinaayiperii dura dhaabbatee akka qeexamaatti lafa jala darbee nu dhaabedha bu'aa isaati nuti qeerroo jijjiirama kana fideeti qeerroo mootummaa wayyaanee dhuunfataa buqqisnee 4 kiilooti baasnetu nuti hootolaa fuuldura hoololaa duubatti warra deebinuu mati nuti keessa dhaabbannee falmaa jirra wanni akeekkachiisnu hoo jiraate otuun uummata Oromoo martuun miidiyaa hundaan oduun biraan hin gaane ammaan tana ariitiidhaan gabaasaaf oduu gadhiisan attatamaan dhiifama gaafatanii akka kaasan akka peejii isaaniitirraa kaasan waamichaa fi gaafii keenya dhiyeessinaaf kadhannaan kadhannu didan taanan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waan hojjete hundasa peejii caffee miidiyaa keessa seenan ilaaluu danda'u caffee miidiyaa UTV keessa seenan ilaaluu danda'u waldaa caffee hojii gamtaa Facebook keessa seenan ilaaluu danda'u kana hunda odeeffannoo miidiyaan odeeffannoo miidiyaatirraa ba'i miidiyaa achaasaa ta'e wal bira dhaabbachuu kan qabnu wal jala dhaabbachuun erga dhufte akkamitti akka isaanirra dhaabbannu hin beekna ayyuu baay'ee tachi keessa jira Director OMN dha yeroo ammaa kana jiru si jaalanna si kabanya boru 15 irree hoo dhuftu numatu si simata nuyi waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qeerroo labooba ibiddaati
Kana akka beektan. Kalees numatu sin kabaje, numatu gaabii isinitti uwwise, numatu hursuu isin jala kaa'e, numatu galma barkumeetti simate mirmirsine har'a guyyaa eegdanii waldaa dargaggootaa of danda'ee ijaaramaa jiru. Bu'aa laboo basanii maqaa xureessitan waan ta'eef maqaa kana ariitiidhaan dhiifama akka gaafattanii haqxan kabajaan isin gaafanna. Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa peejii isaanii jala buutanii akkuma kabajamoon fi miseensi keenya gaasha ufan miseensonni achi jala buutanii barreessitaniif hubachiistan galata guddaa qabdu. Itoophiyaa Telekoom irra kan jirtu odeeffannoo sobaa kan dabarsitu diina Oromoo kan qabdu Oromummaa irratti diinummaa kan qabdu tanaan dura kan aaknu jalaa goote teelee kan hojjettu tanaan dura aaknu jalaa goote UTV keenya tanaan dura Facebookii aaknu jalaa goote waldaa kana diiguuf wanni ati hin goone tokko hin jiru san hunda dabarsine san hunda siif obsine baasnee si saaxille maqaa kee yaamne oduu miseensa ta'in communicationii director miidiyaa keenya turte caffee miidiyaa communicationii turte har'a garuu odeeffannoon taane guyyaa kaleessaa 14 ji'a 5ffaa 2016 bilbiltee kara biiroo keenyatti OMN Gibxii irraa naa bilbilee jira bilbila keessanan barbaade jettee turte bilbilli sii kennamee jira kennitee fi narraan qulqulleeffattu ammas kara saniin deemaa jirta haalli siin mijatu hayyalaallattuu akka keetii Oromoon itti beeka qeerroon itti beeka miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan hundi keessan namni kun burraayuudhaa mana qaba laga xaafoodhaa mana qaba garee qaba garee saamtuu garee hattuu garee bilbiloota keenya martusaa walitti guuree warra inni ilaallanneef kennu garee miidiyaa namaa hattuudha garee miidiyaa qofa dhuunfaan bilbila namaa butattuudha mana hidhaa ji'a 3 hidhamtee baate yaa ta'u jennee sii dhiisne sin saaxille amma garuu suura keetti sin gadhiisna dafi ariitiidhaan dhiifama gaafadhu ariitiidhaan beeksisi galatoomaa waan nu dhaggeeffattaniif jala buutanii koomenti gochuu irratti sheep akka godhamu OMN dogongora irraa akka deebi'uuf miidiyaa keenya kaleessa itti fayyadamne kaleessa sagalee nuu ta'e arra sagalee nuu irratti ta'uu hin qabu gad dhaabbadhu of laalii OMN nagaa ta'a.